Dargaggoon isin argitan kun maqaan isaa Ahmad Abdallaa jedhama. Mana faarmaazii keessatti faarmaazistii ta'ee hojjetaa ture. Ji'a ji'aan harmeen manguddoo yookiin umriidhaan nama guddaa taate kan miskiina yookiin harka qalleeyyii taate tokko gara isaatti dhufaa turte. Harmeen kun yeroo hunda dawaa isarraa fudhachuudhaaf yookiin bitachuudhaaf gara isaa dhufti. Dargaggeessi Ahmad Abdallaa jedhamu kun harmee kana yeroo argu seeqee gammachuudhaan fuula ifaadhaan simatee dawaa kana kennaafii ture. Dawaa kana waggootaaf isumarraa bitachaa turte. Yeroo hunda gatii dawaa saniitiif paawundii 200 kaffalaa turte. Garuu murteen Rabbii isa yaamuudhaan dargaggoon gara laafessi kun tasa gara aakhiraa godaane. Harmeen manguddoo taate kun akkuma barame dawaa isii fudhachuudhaaf gara faarmaazii kanaa dhufte. Dawaa kana gaafatte. Har'a dargaggeessi isiin beektu sun hin jiru waan ta'eef namuma jiruun dawaa naa kennaa jettee dawaa sana gaafatte. Ergasii booda gara kaashariitti deemtee paawundii 200 kaffaluudhaaf yeroo jettu kaasharichis harmee kana gaafachuudhaan paawundiin 200 maali maamii jedhee gaafate. Harmeenis deebistee fi gatii dawaa kiyyaaf kaffalamuutu paawundii 200 bar jetteen. Kaasharichi lakkii dawaan kee paawundii 2,000 bar maamii jedhee deebise. Harmeen tun ajaa'iba itti taate waggoota 3 oliif dargaggeessa tokkorraa paawundii 200 qofaaniin bitachaa ture. Inni sun eessa jira laata jettee isaanuma kana deebitee gaafatte. Mee dargaggeessa sana naaf waamaa jetteen. Isaanis deebisanii fi dargaggoon ati baantu sun Rabbi rahmata haa godhuufi gara aakhiraa godaanee jira maamii jedhaniin. Yeroo galmee faarmaazii deebi'anii ilaalan dargaggeessi gara aakhiraa godaane Ahmad Abdallaa ji'a ji'aan mindaa isaa keessaa paawundii 1,800 baasuudhaan maqaa harmee tanaatiin kaffalaa akka ture hubatan. Waliigala harmeen paawundii 200 kaffalti. Dargaggeessi Ahmad Abdallaa mindaa isaarraa 1,800 harmee kanaaf kaffalam. Waliin paawundii 2,000 ture jechuudha. Kana dhaga'uudhaan abbaan faarmaazii sanii hojii gaarii inni hojjetaa ture kana akka sadaqaa jaariyaa isaaf ta'ee itti fufuuf gatii duraan tureen itti fufsiisuu murteesse. Seenaa dhugaa biyya Masrii yookiin Ijibti keessattidha. Rabbi rahmata haa godhuuf. Hojii isaa haala gaariin Rabbiin irraa haa qeebalu. Rabbiin isaaf haa araaramu. Qubsuma isaa jannata keessaa iddoo bareedaa haa taasisu. Odeeffannoo biraatiin obboleettiin teenya gaazixeessituun Libaanos Amal Khaliil haleellaa Isruutiin har'a wareegamtee jirti. Obboleeyyan keenya du'aayii godhaaf isiniin jenna.